Silaala dubbii kan kee kennatta? Ani dubbii kiyyallee nan kennadha. Garuu wanta jechuu barbaadu warra na arrabsu rakkoo hin qabu akka namni na arrabsu kan na godhe isaa akka kiyya dhoksee waan biraa dubbate. Ani kan hin dubbachuu barbaadu muraadillee as keessa jira. Muraadii xiqqoo dubbii kana keessa hin beeka dhimma haayidii wajjin wal qabate harka keessaa qaba. Isattis illee haasa'an ture. Innis illee obsinaan jedhee sagalee naa qabe malee ammarraatti kana ta'e sana ta'e naan hin jenne har'a torban lammaffaa keessa jira. Muraadillee keessa beekasiniin jechuu fedheeni. Ani wanta jechuu barbaadu kunoo asirra jira dubbachuu danda'a yoo barbaade sagaleen isaas illee na bukkee jira. Tokkoffaani ID kiyya kana naa dalaksiisa dheeddiin itti kenne ji'a 3 muraadillee keessa hin beeka. Haa ta'uyyuu malee namni kun ID kanan sii dalaksiisa jedhee na waamee fedhii koo nala waan baay'eedha kan inni irratti raawwatu. Inni gaafan biyyarraa dhufee kiliinikaan hidhate inni waan bira aafu inni kanaan dura aafu dhimma ID kiyyaa wajjin wal qabate waan baay'eedha kan narratti ta'ee jiru ragaa nan qaba. Sababii kanaaf asirratti dhimmaadha manaaf abbaa manaa gidduun galuu anis jammaranaaf inni kalaasaadha manaaf abbaa manaa miti afeeraadha manummaaf abbaa manummaan keenya. Warri wanti kun sobadha dhugaa ishee miti mana gastii nama biraatti waan biraa sooftii gastii nama biraatti waan biraa jetti fooloo ittiin of guddisuuf miidiyaa irratti ittiin beekamuuf malee dhugaa hin qabdu jettanii rakkoo tokko hin qabu dhugaan bakka jirtu rabbiidha kan beeku gaafanaaf inni walitti laannees nama nu gidduu jira yookiin immoo viidiyoo danqarannee ragaa waraabbachaa viidiyoo waraabbachaa walitti laanne osoo hin taane namni tokko gaafa jaartiif jaarsa ta'uu waan baay'ee walitti kennuu danda'a waan baay'ee wal bukkee kaa'achuu danda'a ragaa kaa'e miti bultii qabattanii jirtanii gaafa jaartii keessanii waa ka'a jettanii ragaa keessanii miti kan isinitti kennitan yoo sobatee soba jedha yoo dhugaadha ta'e dhugaadha jedha. Isheenis immoo gaafa waa kaa'attee isinitti kennitu jaarsa kiyya jettee gaafa isinitti kennitu viidiyoo waraabaa yookiin ragaa dhattee bakkeedhaa waamtee yookiin faamilii waamtee jaarsa kiyyatti waan akkasii kennaan jira kunoo ragaa naa ta'a jettee miti kan isheen itti kennitu. Maaliif jaartiif jaarsa gatii ta'eef walaman wal jaallatu gatii ta'eef soo kanaafi ragaa qabdaa gaafa naan jettanii wanti kun wanta qaamaan walitti kennine anaaf isa gidduu kan jiru rabbii bichaadha ragaa namaa hin qabu baankiinis ittiin galchine ragaa waraqaas illee hin qabu sababii kanaaf dhimma kiyyaa kana ani gatii ragaa qabuuf wanta inni na godhesi wanta inni irratti raawwatesi harka isaas wanti hundumtuun harka jira gatii ta'ee fi karaa seeraatti deemadhaa karaa seeraan fixadhaa warreen sobdi jettanis galatoomaa warri koomentiis ulfaadhaa wanta miidiyaa irratti kanaan booddee dubbadhu hin qabu garuu wanta sinnaa beekuu qabdan gaafa namni kun ka'ee mana isaarraa iddoo hin taane bu'ee mana hidhaa galee rakkoo hin taane keessa galuu maanguddoonni gurguddoon asirra jirtanis waxaatonni asirra jirtanis dargaggoonni asirra jirtanis nama kana maaliif akkas goote jettanii akkasiin natti hin duullee akkasiin nan gaafanne kana bichaan isinitti himachuu barbaade yaada koo fixadheera. Amma nusaan sin kadhannu akka nama tokkotti akka nama biyya keessa jirutti dubbii keessan kana hundarraa isinii ilaalla afaan Oromooti. Ati intala Oromooti waan taateef. Akka intala Oromoo takkatti yoo yaaddu taate lakkii dubbii kiyya ani seeraan fixadha yoo jettu taate karaa duudar luqquu si haa godhu maaliif nutti haasoftaree seeraan fixachuu ka barbaadu. Akkasumas waan hin taane borrirraa dubbachuun keessaniin afaan kaniin isitti dubbadheef akka namni naan ilaalleefis immoo waan baay'ee. Amma ani kasiin jedhu liqaqaati hiji ani kasiin jedhu dhagaye ati dubbii kan kee kana akkasii ilaallu barbaadamoo barbaaddu Mariam. Akkanaaf hin ilaalamneef immoo waan baay'ee haasaa jiru kaababa waan namni jechaa jiru. Maaltu biqilaa ati waa'ee asii fi dhageeffadha. Waa'ee asii fi achi oofamaa oolee oofamaa ture kakaleessa ignoor godhe dagat ani Nuuraddiin warri kaleessaa warra kaleessaati. Haqaan si ilaaluu sobaan si ilaaluu dhugaan si ilaaluu siif mubaarakis ija bitaaf tamirgaati. Si fuudhee jira ni kaasii dhateera. Jaartiin isaa ennu Samiira illee yoo taate ijaan argee jira garaan na dhukkubeefii jira walitti araarseera. Atis hin barbaadu yoo jettu taate haqa biraa qabda taanaan haqa kee sii kennuu danda'uudha qaba. Sababa haqa sanii mootu rakkoon akkasirra gahu hin barbaadu. Ammas akka wal himattan hin barbaadu. Isin nama wal himatuu qabuu miti. Yoo wal himattanii wal miitanis nuufis gaarii miti biyya takka keessa jira. Kanaaf
jecha amma siin jennu akka nama biyya tokko keessa jirutti akka nama wali araarsu tokkotti dubbii kan kee natti kennachuu barbaadamoo hin barbaadu. Yookaan immoo ofii keetumaayyuu dubbii kennachuu barbaadda jettee yoo kan dhuftu taate weelkaam jennee harka kan kee fuunee sisiman. Deebii kana qofa sirraa barbaada. Lakkii maarree anis intala Oromoo takka isinis ilmaan Oromootu biyya kana keessa jira. Bar seerri bar jaarsatti gad deebisaa dhimma jaarsaaf jaartiin beektu as taariquu kanuun jedhan hin beeknu deema araarsaa dhimma jaarsaaf jaartii jedhu bar biyyas ta'e biyya kana keessas ta'e. Haa ta'uuti garuu sadarkaa sanarra osoo hin geenne atis akka nama tokko nurrallee raggaxxeen tarin. Si ragaan namaa. Nirra raggaxxeen darbuun isiniin kabajaa hedduun isin kabaja isinii nama guddaadha. Hunda keessaniyyuu nan kabajaa namaaf kabaja nan qaba garuu natti dhaga'ama wanta narratti ta'e wanta narratti raawwate gaafa yaadu baay'ee natti dhaga'ama kanaaf malee. Amma kakaleessa dagadhu kaa'ama sa'aatii kanarra yaadii kan borutti caala waan ta'eef dhugaa jirtu lakki an dhiyaadhee dhugaa jirtu dubbachuun barbaadu deemaa nurraa yoo jedhe waliin taanee haqa kan kee barbaadu. Lakki dhugaan jiru kana yoo inni jedhe welcome jenne dubbii keessan laallee dhugaan isin murteessine atis jireenya isa waliin hin barbaadu taanaan sun murteessan siif isa kanaaf akkaataa isaanii laallaa dubbii kee yoo kennachuu barbaadu. Baaba Mariyaamii waa jedhaaf hanum takka naayyamii Mariyaam salaamu alaikum tulla barakaatu. Ila obboleettii tiyya waan laal nama ajjeesillee Oromoon gumoo. Dhimmi namni si dhiyaata jedhee sooshaal miidiyaa irraa haasa'u kun hundi isaa fageenya sirraa jira. Namni irra si fayyaduu danda'u yoo jiraate nama qaamaan si bira jiru laafaallee ta'e jechuudha jabaallee yoo ta'e. Kanaaf namni baabaa Nuuraddiin caalaa isinii dhiyaatee dhimma kana fageenyaan si ilaala jennillee abdii hin qabnu. Wanni miidiyaa irra deemullee faayidaa hin qabu bu'aallee hin qabu. Kanaaf wanni jiru seeraan Nuuraddiin kennattee Nuuraddiin ammoo namoota dabalamuu qabu. Dabalee dhimma kana kophaa isaa aduu hin taane namoota beekamtii qabaniif namoota dhageettii qaban jaarsota illee walitti waamee gama keetiillee nama dubbisee gama isaallee nama dubbisee isallee dhiyeessee bakka takka irratti isin araarsanii fala jiru waliin keettanii maaltu deema bu'aan wanti kaa'amuu qabu jaarsummaan waan akkamii haasamu waan jedhu irra gadi kaa'anii dhimma jedhan jaarsummaa yoo ta'e namni namaa bilbileetti yeroo jaartiin kee jaarsummaa jedhaatti jaarsummaa fuunuu jedhee nama gaafata malee taa'ee jaarsummaa fuuna gama tokkorraa jaarsummaa fuuna jaarsummaa dubbanna hin jedhu nam beekaanaa cinqamtaniitu ta'a yookiin immoo walitti bu'uu keenya dhiphataniitu ta'a galatoomaa gaafa wal fuunu keessan jirtanu hadhas nam tokko ilmi namaa tokko akka dhimma koo keessa naa galu hin barbaadu an mubaarik jechuudha abbaa dhimmaa yoo ta'e lakki ajandaa nooffanna ajandaa godhannaa yoo ta'e itti fufaa sidii galee lakki immoo nun laallatu seerri jira. Buna booliif dhagaan sagal yeroo sadiitti bilbilee abbaan barbaade isiin keessattuu mana koo beetti yoo seerri mana koo wallaale isiin mana koo beetti sagal yeroo sadiitti bilbilattee poolisii fudhattee dhufuu dandeessi. Wanti dhufamuuf immoo hin jiru bilbilli koo jira mootummaan na beekaa bilbila koo lammaanuu ni qabdi bilbilchiiftee na waammachiiftee seeraan hafixattu miidiyaa yoo ta'e gara miidiyaatiin dubbatame Habiibaa irratti naa geessaa sheer naa godhaa haqqii koo Habiibaan naa baasa mana Oromoottiin dubbatadhu waan jettee bilbilee fi maaliif akkana goote jennaan an Oromoon akka dhimma koo naa dubbatu hin barbaadu naan jettee deemnee mana Habiibaatti dubbannee seera isiin Amaariffaan beenneen dubbattee geessinee mana Habiibaatti dubbannee nama kuma shanta barattuu waan dubbatamee jiru deebi'ee miidiyaa irratti dubbatadhu aslan immoo mana tokkummaatti xumureera goolabeera nam tokko akka dhimma koo keessa naaf hin galle an dhimma koo seeraan fixadha jedheera isiinis seeraan deemmattu anis seeraan deemmadha seeraan walirraa fixanna galatooma ulfaadha kanuma sitti muufani akka ofitti hin fuune jaarsummaa ulfaadha. Namni miidhame jaarsa caalaa seeraan haqqi isaa ilaalamaaf jaarsa caalaatti seera biyya kanaa keessattuu imaaraatti eenyuufu seeraan fixata namni miidhame hangara kootiin ani jaarsi gidduu naa galuun barbaadu yoo jaarsa ta'e dubbannee bakka isiin barbaadutti mana Habiibaatti dubbannee xumurree wal biraa galleerra lakki jetti yoo ta'e hin quufne yoo ta'e immoo gara seeraatiin fixatta hangalumaan jedhaa gara kootiin waan jettan qabdu tun deemne. Mubaarak namni waa jedhu jira yoo hin jiraanne hin dubbadha.
Nagaan sinii fa ta'u akkam jirtu? Fayyaa Maarikoos. Galatoomaa ulfaadha. Kaleessa anamma akkuma carraa sitti argeeni sin argeeman seene dhimmicha irraa haasa'aa jirtu. Kaleessa illee Mubaarakee jiris mana tokkummaattis waan kanarraa keessa galuu utuu hin beekin keessa gallee haala isaa ilaalaa turre. Akka kootti kanan ilaale yoo akkuma tamma jetteen dura dhimma abbaa yoo dhimmi isaanii dhimma abbaa manaa fadhamummaan walitti araarsuun waan seeraan jiru. Akka abbaa manaa fadhamnaatti wal lola yoo ta'e keessa bu'anii araarsuun waaqayyoollee hin jaallata biyyatti illee abbootiin keenya abbaa manaa fadhamanaa yoo wal lolan araarsaa turan isa kaarratti walii galla. Garuu himatni wanni ajandaan deemaa jiru kun dhibba abbaa manaa fadhamanamummaati moo wanni seeraan wal gaafatan kun dhimma biraadha dhimma qabeenya walitti kennuudha yoo ta'e dhugaadha waan sana seeratu fura. Yoo immoo dhimma abbaa manaa fadhamummaa ta'e keessa galuu rakkina hin qabu araarsuuf keessa galuun rakkina hin qabu. Alamma wanni nammataa ta'e waan sanadha. Maali kaayyoon jiru tokkoffaa isheen maal barbaaddi Mubaarak maal barbaada kaayyoon isaanii maali wanni walitti isaan buuse maal akka jedhu sirriitti hubatanii keessa galuun barbaachisaadha jechuudha. Yoo kanarraan kan hafe waan hundumaa kaleessa Mubaarak ijjinaa turne jirra. Waa tokko iyyuu barbaadu wanta isirraa barbaadu hin jiru wanni tokko hin jiru uummatuma miidiyaa kanarratti gabaan tole jettee haadha gabaa baaftee jedhani. Gabaan tole jedhee dhumayyuu hundinuu keessa harka kaa'ataara malee utuu waa'ee dhimma gargaarsa yookiin immoo dhimma waa wayii ta'eeti nam tokko zil jedhee waan kanarraan dubbatu tun viidiyoo tokko jedhee nam tokko yaa gargaaramu jedhee nam tokko harkaa fuudhee ageesse namni tokko harkaa fuudhee viidiyoo hojjetee Mubaarak akkasii bee lama qabateera kottaa ka jedhu tokko viidiyoo jala galaan alala hin jiru. Ammoo dhimma kana seera wanni caalu jira hin jiru. Seeraan himattu ageessanii biyya dubartiin himattee jennaan haqa qabaannaan an haqqii qabadheetanii bara. An haqqanyaadhaan jedha isiin haqqanyaadha jetti kanaafuu walii galuu hin dandeenyu. Waa'ee dhimma warraaf abbaa manaa immoo sitti immoo ana biraa dhumateera. Jala sarara diimaa jala mureetti meera. Sarara diimaa jechuudha. Anaaf sarara diimaa bultii koo keessatti sararri diimaan Mubaarak. Miidiyaa irra baanaan egaa Maarqosii kan deebisaadha. Bultiin koo miidiyaa irra baanaan bultii kooti miti. Kamtulu bultiin koo miidiyaa irra bahee jennaan assalaamu alaikum aqwaamii kooti kun. Geessanii kanaafuu jennaan gara seeraatii adeemattu. Baabaa Nuraddiin wanni reefu sin jechaa ture tanuma laal. Amma mixiyyoon reefu gizee haasottu waa'ee dhimma bultii isaa dhumatee jette bultii kiyyaaf waa'ee dhimma bultii. Obsi qaama barak. Dhimmi ani himatu barbaadu dhimma waa'ee bultii miti waa'een bultii kiyyaaf isaa dhumatee jette. Mubaarakis akkasuma jechuu jira. Okay dhimmi isin akka jaarsummaatti fudhattanii ilaaluu barbaadan dhimma kamimee baabaa Nuraddiin Thank you Turumbaddu. Yaadi koof yaadi keema tokko. Ilaali yoo yaasaan kun sinii galeera ta'e yoo abbaa manaa fadhamummaa ta'e walitti araarsuu dandeessu. Yoo garuu dhimma biraadha yoo ta'e immoo keessa galuun akkuma Turumbaddu jedhu hin barbaachisu. Isaan seeraan wal fixatan. Ani waan kanaan deeggera karaa seeraa. Innis natti badee jira yoo jedhe. Turumbaddu fi Maarikoos. Nuti abboo akka amma Mubaarak kaase kana suusii ajandaa godhachuu illee hin qabnu. Baabaa Nuraddiin dhugaa rabbisuu hubadha. Ansin hubadha. Dhageeffadha. Ansin na dhagaa. Mubaarak irra deddeebi'ee wanni asiin jedhu jaalala yoo taate akkasi jaaladhu rabbi beeka malee ati hin beeku. Haga ati na jaalattu rabbi beeka malee ani hin beeku. Obboleesso yaada pooziitiivii qabattee yoo nama dhayte rabbi malee kasii wajjin jiraatu namaa miti. Ani ajandaa haga 0.5 saantiimitan ajandaa godhachuuf illee deemaan jiru. Tokko na dhagaa. Lammaffaa mucayyoon tun intala dubaraati. Haqa yoo qabaatte haqa isii akka nama biyya kana keessa jirutti waliin taane Mubaarakis ilma namaa yoo maraate yoo fayyaan qabu waan ta'eef qabanii jaalatanii dhaabbadhu jedhanii itti himanii dhugaa jirtu laalanii kallattii qabsiisan. Jarana dhugaa jirtu walitti dubbachuun barbaachisummaa guddaa qaba. Wal sodaan hin barbaachisu. Lammaffaa yoo dhimma argitanii qabeenyaa taate qabeenya gaafa isin walitti kennitan isin bira hin jirru nu bira hin jirtan isin lamaantu walitti kenne ka isin bira jiru rabbi ka adda isin baasullee rabbi ammaallee seeran deemuu ni dandeessu. Haa ta'uuti garuu karaa saayikooloojii walii hin miine mucayyoos haa ta'ullee Mubaarak moor ati ilma dhiirat qanishi duniyaa tinish qanishi. Mucaa seeran deema jettu baabaan kadhatee
ofitti buuchuun namanni bu baaba galatoo mulfaadhaan yaaddeetu dhiisi seeraa deemtu. Mee dabaree nuu kennaa. Gobee akkasii miti dhaggeeffadhu. Baaba dhiis. Ilaa turumbaddu waa isin sirreessa. Waa isin sirreessa. Mubaarak dhaggeeffadhu. Ayyaani sirreessaaf samii Turumbaddu laal. Haasofni. Haasofni jedhamee asirratti miidiyaa irratti duraanuu haasamee gahaadha. Please wait once. Mee carraan akeen turumbaddu. Turumbaddu kenniif Bilaal. Turumbaddu kennu. Naansi kenniif. Baabaa Nuraddiin dubbii akka haqatti yoo dubbanne dubbii takka du'aa fixaa takka turaa fixaa itti Oromoon dhugaadha. Dubbii namni fixuu hin dandeenye hin jirtu. Jaraa dubbii fixuu hin feene. Awwanni si jechuu jiru beekadhu ajjidutti hamaa taatan asitti mujjiraan. Amma Mubaarakis biira keessa jira mitiyyoo biira biraa keessa jirti tasgabbaa'uu qaban ta duraan duraati. Dubbuma uumaa hambattu namni hogganamaa haasa'u takka dubbii namaan namatti hin dhufa takka abbaatu itti dhaqaa. Akkuma fedhetti haasitti dhuftu dubbii sitti dhufte garuu immoo dubbii ofirraa ilaalladhu ofirraa ilaali haasa'i. Yoo si harkatti si dhuman fudhadhu reefullee akkasumas siin jee. Jettinaan siin jechuu barbaadu deebi'ee jarri dhiigoo biraa walirraa qabdi malee dhimma waa'ee bultiitii miti. Yoo dhuguma dubbiin teenya haadhumattuu ka fedhii qaban taate gamni lachuu dhugaa jirtu odoo shira walirratti oofuun taane yoo waa'ee dhimma bultiin taane kiliir godhanii haasitti himanii. Dhimma akkanaatiin isa jala deemu jira dhimma kana teenyee taa'ee nu haasa'e jennee sitti haa kennatanii. Yoo immoo dhimma bultiidhaa dhimma jaarsaaf jaartummaa taates adda baasanii haasitti himanii. Kana qofa addanaa baasaa jiini xiyyoo reefu tuuchee jirti. Ani waa'ee dhimma bultiitii miti jaarsaa jaartinaaf inni ganaa dhumate khalaas jette. Mubaarak akkasiitu jira. Okay rakkoo biraa jira jechuudha. Rakkoo biraa jirtu sana isaan haa rakkoo tanan kabajee abbaan dhimmarraa qabu haasitti himatu dandeessu hophaa hankee dadhabdu namatti horadhuuti kallattiidhaan akkasitti adda basa godhanii adii lafa kaayanii haasitti himatanii jechuun itti dabaluu barbaade. Malaammartoo keessa haasi baasanii sillee ofii malaammartoo keessa waloofas sillee malaammartoo keessa ofuuf jiranii kiliir godhaa lafaan haa jiiniiti bakka dhugaan jirtu san irratti si hojii jirraa abbaa dhugaa qabu hojii jirraa siin jedhan abbuma fedhee haa ta'u Mubaarak miti fedhu abbaa fedhellee haa ta'u bakka dhugaan jirtu san laaltee dhugaati murteessitee yoo dhugaa saniin abbaan rakkoo qabus rakkoo dhugaa gaffijatee himatee rakkoon sun kuusaa taate waliin jirra yoo dadhabe inni ishiidhaa yoo Mubaarak kute nuti Mubaarakiif waganaa miti. Mubaarak wajjin si wajjitti murreet yoo rakkoo inni isarratti muramte san inni dadhabate gargaarree irraa kafallee waan irraa kafalanis taate malee Mubaarakiif baandaa harka dha'uudhaaf asin jirru jechuu barbaadete galatoomi. Yaa galatoomi anillee ilaale asitti waan tokko si hubachiisa dhiifama guddaa ilaale ani iyyuu jechuudha fakkeenya tokkoon sii kaasan dhiifama guddaa warri kaan. Aguma kaleessa dhufee waan kana keessa seenetti koomentiidhaanis ta'e waa takka takkaani maqaa akka malee fudhataa jirra. Nuti amma osoo jarri kun walitti dhufanii walitti araaramanii waan tokko nagaan gidduutti bu'ee ni jaallanna. Isheenillee akka miidhamtu hin barbaannu Mubaarakillee akka miidhamu hin barbaannu. Ilaal anumti inni hin beekne kun kaleessa dhufee yaada kennadhe asitti akka malee maqaa nu dhaamaa jira. Akka malee inni tokko Mubaarakirra gorta jedha inni tokko achirra gorta jedha. Waan kana keessa seenu riskii akka qabu beeki. Nuraddiin Baabaa warri kaatti fufa. Garuu dubbiin akka amma turuun badduun jedheedha. Ilaa Marqos ani waan jechuu barbaadu laal. Dhimma kanarratti waliin hin jenne nama tokko jee lama sadii irra deebi'ee hasaara. Ani hireen arganne isinii kenna. An akkuma dhimmi kun seeneen Baabaa waan kanarraa dubbannee turre. Gaafa rakkoon guddichi gadullee bu'iitii mana kana cufii dhaqi jennee qaamaan akka dhattu keessa namtaas siin jenne keessa nam tokko. Haga hatta mana lee yeroo dhattullee dhimma kana bira dhaabbadhu siin jenneen ammoo wanni sanii miti. Wanni jedhe maali? Dhimma kana wanni jenne Mubaarakin irraallee fudhadhu nama isaa fudhadhuuti. Mucayyoo kanarraallee nama godhadhuuti. Dhimmi kun akka mana kana keessatti naasamne. Nigaa ka haasame 1000 irraasamee miliyoona irraasamee jira. Ajandaan kun akka dhaabatu kan jedhu gaafii dhiyeessinillee kanuma. Mucayyoo Qabaadhaa isin jaalladhaa ulfaadhaa galatooma asirraa bu'i fixadhaa jenne yoo inni hin feene ila dhageeffadha yoo inni hin feene taate dhageeffadhu Mariam obsika ilaal yoo Mubaarak illee hin feene taate Mucayyoo illee hin feene taate akka dhimma isaanii gara seera saniitiin fixachuu danda'anii atiin harka keessaa fudhachuu ni dandeetta akka nama biyya saniititti qaamaan bira buutee jenne malee ajandoota akkasii akka hin taanee fi ifaan ifatti dhimma jaarsaaf jaartii keessa namni seenuu illee hin danda'amu. Ulfaata illee yoo lamaan hin kennanne tokko faana dhaabbachuun illee hin danda'amu. Kanaafuu kasi kennate nagaan eebbistee kasidoo akka hin fedhu jedhallee nagaa jettee ajandaa tantee kabiraatti itti fufu jedhee yaada ulfaadha. Gubeen amma dhufuun gaarii ta'ee
murtii namaa eeguun barbaachisummaa qaba. Bu'uun qabu ture. Obboleetti ati maal jechuu barbaadda? An yaadin qabu namni kuni waraqaan hin qaba ji'a 3 dura akka ID'n si hojjechiisa jedhee waraqaan harkaa fuudhee ID kiyya naan dalaksiisne ammayyoonaa na goyyomsee darajaa kanarra akka geenyu kan godhe isaa innaa inni karaa seeraa adeemtu harka koo keessa jira inni jedhu sababaa waraqaan itti kenne kaansileeshiniin koo sun irka jiruuf sababaa siistamii isaanii keessa jiruu fi mucayyoon kuni nana cuucaa ID hin qabdu ID siin dalaksiisa irkaa fuudhee ji'a 3ffaa keessa jirti gatii ta'ee fi seera bukee gaafa daddeena himattu ID gaafatanii kanaaf ID ishee immoo hojjedhee hin fixne walii gadin ishee haca barbaraa ragatii ta'eef na himachuu hin dandeessuudha kan inni jaarsummiin hin dhumu akka hin barbaadu jaarsummii jedhe dhugaadha immoo mana seeraa gaafa naqu anaana ID na gaafatu ID immoo akka inni siin hojjechiisa waraqaan harkaa fuudhee akka ji'a amma kana ture waraqaanis jira ragaanis kun muraadillee dhimma kana keessa hin beeka kanaaf kan inni karaa seeraa jedhu maaliif poolisii tokko qaama seeraa tokko bukee gaafa dhaqan waraqaadha kan nama gaafatan nama himate osoo hin taane nama himatamu sana osoo hin taane nama himachaa jiru sana waraqaa seeraa dura gaafatan sababii kanaafidha kan inni akkeedu ID'n kiyyallee akka inni naan dhumne namnis beeka anis ragaa qaba. Sababa kanaaf ID'n harka ishee keessa hin jiru karaa seeraa waan tokko na gochuu hin dandeessuudha yaadisa. Ani immoo qaama dhimmi isaa ilaallatu qaama dhimma dubartootaa dhaqee waan an sirreeffadhee itti deemuu nan danda'a malee sababa ID'n kiyya hin raawwanne yookiin sababa ID'n si hojjechiisa harkaa fuudhee naaca barbaree doon ishee miidhellee seeraan na himachuu hin dandeessu ID'n harka hin jiru gatii ta'eef jedhee isan akkas na gochaa jiru itti deemuu hin danda'a. Rakkoo tokko hin qabu dhugaan kiyya ammayyuu taanaan hin qallatti malee hin cittu dhugaan kiyya sababa ID dhokachuu hin dandeessu inni gatii ID sana qabateeruufidha gatii isa ID waraqaan kiyya siistamii isaanii keesseeruufidha kan inni akkas jedhu kan akkas innaa hubattan hin barbaade. Ani immoo dhugaa dhala. Mariam. Ati amma seeraan deemuu barbaadde akka yaada keetitti. Ani sila gaafa sinatti dubbattan keessaan si ilaalla jaarsummiidhaan keessaan si fixna jennaan ishii rakkoo hin qabu jedheen bee miti akkas jedheen bee natti fakkaata. Eeywa. Amma ila dhageeffadhu tokkoffaa atiin kun nama ID hin qabne namni ID hin qabne biyya kana keessatti himata himachuu hin danda'u. Wanni hundi paasiidhaan ID maraata ID harka qabaachuu qabda. Akka akkas hin taane sadarkaa sanarra hin geenye. Haqa keellee kas ilaaluu danda'u namuma kana jenne nuti ammas taanaan dhugaa dubbadha. Mubaarak jaarsummaa hin barbaadu waan biraati. Haqa biraa qabda taanaan nama isaanii nama inni itti dhiyaatu dubbifachuun kan keeti. Nama Oromoo ta'e ka biyya kana keessa jiru dubbifachuun kan keeti. Mubaarakit dhugarra dhaabbatee dhugaa jirtu namatti himuun dirqama isaati akka dhala namaatti jechuudha. Eenyulee nu olii miti eenyulee nu gadi miti inni obboleettii dubaraa qaba dhalee dhala qabaachuu mala haadha dubartiirraa dhalate waan ta'eef kanaaf dhugaa keessa rabbi isin haa baasu ani akka yaada kiyyaatti dubbii kan kee lafumarratti umuradhu qilleensa irratti yoo jenne eessallee dhayitee himachuu hin dandeessu. Al tokko dubbadhume baba. Innis kanaaf adeetu warri inni ergatee dhufes warri isa jala deemanis kan isaan dubbatan isanni keessaan itti haasa'u kan isaan dubbatan garuu namni kun ID'n si hojjechiisa waraqaa kiyyan harkaa fuudhee karaamaa keessa nagalchee ji'an manaana kaa'ee jedheetu ni maddee yakkadha namni tokko ID'n si hojjechiisa waraqaa nama harkaa fuudhee obbukkee kaa'uu yakka isa kanaanis rakkoon qabu yeroo natti fudhachuu danda'a malee itti adeemuu hin danda'a. Mee baaba al tokko bichaa dubbadhu ani. Ifo mallee naa godhiti. Namni na durallee jiraatu danda'a. Okay, waabee shabalee jira okay. Dubbataa shi kabajamu dubbataa. Galatoomi kiyya odoo dubbattee rakkoon qabu garuu mana nama akkatti ta'anii biizii godhurra namni waa dubbataa nama waa dubbatu dubbatanii waan namatti mul'ate san ka rabbi waan namatti mul'ise san dubbatanii yoo gadi bu'an irra gaariidha. Ani wama takkatti jechuun barbaada. Jarana nuti Mubaarak illee ta'ee micayyoo tanaaf illee ta'ee obboleeyyan dhugaati obboleeyyan jara tanaati mitinu dhugatu nama hunda caalaayyuu nutti aana. Mubaarak illee
amma hin ta'u jedheetiniin har'a mana kana keessaa fiigee jaarsummaan barbaadu gara seeraatiin jedhee fiiguun kun dhugaa sirrii natti hin fakkaatu. Sababni isaa Mubaarak kun kanaan duratti dubbii nama ilaalaan turre onlaayin kanarratti tiktokii kana keessatti. Boru hoo akkamitti nama waa fixu heda kaleessa yoo biyya tana keessa waan dhufeef odoon taane kaayiroo gizee jirullee bar tiktokii kanarraa nama miidhameef sagalee tahaafi ture. Ol baaseetini wal biraatti gaafataa ture. Eega biyya kanallee dhufe akkasuma gochaa ture. Boru ammoo afaan kamiin baheetini nama tokko as keessa namni wal miidheen waa jechuun heda nama kanaan alaa miti. Seera jechuun ammoo seerri ka mootummaati. Mootummaa ammoo ummata kana beeka. Nama ofiiti kan waa hunda caalaayyuu nama adabuu danda'u. Waan fedhellee namaan jedhu. Kanaaf jennaan ani haqiiqamatti jechuudha. Oduu mana seeraallee dhaqanii mana seeraallee dhaqeetiin namni jaarsummaa namaa qabee nama fidu jaarsummaa kana nama as keessa jiru kana wal tuffachuun gaarii miti nu. Dhugaa miyyattii tanaa ta'us kan Mubaarakas dhugaa qabaatus waan irraa beeknu hin qabnu. Dhugaadha akkuma jedhame oduu dubbii jaarsaaf jaartii taate waan jaarsaaf jaartii miidiyaa irratti hin haasaamu mana keessatti haasama. Isaan lamaantu fixata. Miidiyaa gubbaa yoo bayan gara seeraa deemanii barbaadan waan jechuu waliin jedhan. Eega miidiyaa irraa bayanii jarri kun jaarsaaf jaartii miti jedhamee akkasitti fudhatama. Amma immoo kan wal himataa jiran haqa akka haqaatitti waa'ee fiizaati kan wal himataa jiran akka mucayyoo irraa nu hubadhetti jechuu dogoggoruu baadhe. Kanaaf jennaan anan mallee wanni jechuu barbaade. Reeffa firaa torba garagalchan jedhanii Mubaarakiin nama itti aanu nama saahiba isaa qabdanii dhaabdanii yoo kaleessa dhugaman dhageettiif yookaan ammootu ittiin fammasuuf qofa kan nama dubbataa ture taate yoo dhugaaf hin dubbanne taate hadha akka barbaade jedhuu danda'a. Yoo kaleessa dhugaaf dubbate dhugaan kaleessu sun har'allee numa jirti. As dhufee dhugaa jiru lafa kaayee kana jechuu danda'a. Micayyoon tunuu dharaan itti deemaa jirti taanaan gatta'anii micayyoo tana dhugaa jirtu tam as keessa daba jira. Daba keessa achi baasanii tuni dhugaadha. Dhugaa tana mootu abbaa dhugaatii dhugaa kennanii fi ummata kana walitti fayyisanii asirraa dhaabuun barbaachisaadha malee yeroo hundumaa immoo waan kana qofa yoo haasa'an wanni haasa'an baay'ee jira jiran. Nama baay'ee gargaaruun hin danda'ama gizee kana keessatti. Nama baay'eedha sagalee ta'uun hin danda'ama gizee kana keessatti. Haa ta'u rakkoon xiqqoo fi guddoo hin qabdu. Eegamchattiin tunillee miidhamee rakkadhe jette ammoo kanaaf nama hundaa dubbisa. Kanaaf anan mallee wanni jechuu barbaade. Mubaarakiin asirraan illee haa ta'u karaa lafa yaraatiin illee haa ta'u namni itti kalooftan dhaqaatii dhaabbadhu jedhaanii. Amma miyyattiin tun dhiibattuu miti dhiifattuudha. Taa'aa jirti mana kana keessatti. Dubbataa jirtillee akka gara seeraatiin illee humna ittiin qabne sa'a kana keessatti.